Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota gurmuutuuf egaa History of Freshman Course Chapter 1 Part 2 isinii qabatee dhufeeti kan jiru. Haga dhumaatti na faana turaa na hordofaa waa baay'ee irraa barachuu dandeessu. Haga dhumaatti na hordofnaan haala barbaaddaniin history adda baasuu dandeessan waan ta'eef haga xumuraatti na faana bu'aan isiniin jaa. Part 2 keenya kanarraa Source and Method of Historical Study kan jedhu jalatti asirraa kan eegallu ta'a jechuudha. Historian study and interpret the past using sources. Qorannaan histiriidha kan waan dabre maddoota garaagaraa irraa walitti qabuudhaan wantoota dabre seenaa dhugaa barreessuudhaan kaa'uudha jechuudha. Historian source. The work of a history should be based on source. Where there are no source, there is no history. Kana jechuun gaama history jechuun walumaa galatti ilaalama story and history jechuun garaagarummaan isaa maali waan jiru kana dura adda baasnu isiniif jechuudha. History jechuun wanta ragaa qabatamaa qabu jechuudha. Ragaa qabatamaa irraa barraa'e kan qabu maddoota garaagaraa irraa. The work of history should be based on the source. History'n kan hojjetamu yookaan kan barraa'u dirqama ragaa qabatamaa irraa hiyya. Where there are no source, there is no history. Yoo madda qabatamaa hin qabaanne history hin jedhamu. Madda qabatamaan malatti histiriin ta'uu hin danda'u jechuudha. There are two types of historical source. Source of history'n habbaa lama. Kamiif kam? Primary and secondary sources. Primary sources are more reliable than secondary sources. They are original or first-hand information. Primary source jechuun direct relation to event jechuudha. Kallattiidhaan wanta taatee yookaan waan seenaadhaaf kaayame san ijaan arguu yookaan waan san qunnamuu jechuudha. Waanuma san kallattiin kan irraa dhaabbatanii kan barraa'u primary source jedhama jechuudha. History irratti jechuudha. Primary source are more reliable than secondary source. Primary source'n secondary source caalaa barbaachisaadha yookaan filatamaadha jechuudha. They are original. Isaan primary source jechuun kun originaliidha yookaan isa ka'umsaati. Or the first hand information, the original or the first hand information. Isa jechuun wanta kallattiin jalqaba godhamee ture taatee waan sila seenaadhaaf dabarfame san kallattiin arguu jechuudha. Primary source'n kan irraa barraa'u. They are direct relation to the event they describe both in time and in space. Primary source'n more reliable than secondary source'dha jenna. They are direct relation to the event they describe both in time and in space. Primary source'n relationiin isaa yookaan direct relationii eenyu waliin taatee waan silaa seenaadhaaf barraa'ee dabruu san bakkaa fi yeroo isiitii waliin daayirektiidhaan kan irra dhaabbannee irraa barreessuu dandeenyu jechuudha. Primary source kan jennuun kuni. Example of primary source are manuscripts or handwritten material, diary, letter, minutes, court record, and administrative files, travel document, photograph, maps, video, and audio-visual material, and artificial such as coin, fossil, weapon, and building. Kanneen wanta silaa daayirektiidhaan dhaloota duraan irraa karaa dhaloota haaraatti dabru kana jechuudha. Waan silaa taatee dura ta'ee jiru san osoo takka hin jijjiiramin osoo irra hin deebi'amin kan dhaloota haaraadhaaf dabru primary source'dha jedhama jechuudha. Okay. Well, lammaffaa irratti source of history
keessaa secondary source kan jennuuni secondary source is a type of historical source which were reliable when compared to primary source. Gaafanii fi secondary source kana jechuudha primary sourceedhaan gaafa ol madaalchifnu akka primary sourceetti waa hunda kan tolchee kaa'u miti irra filatamaa miti jechuudha. Primary sourceetiitu secondary kana caalaa jechuudha. Kana jechuun egaa wanta silaa duraan barraa'ee ture yookaan waan duraan argamee ture waan namni nuun gahe nuti haareetti ammaan tana irra deebinee barreessuu jechuudha. Amma kuni secondary source kan jennuun kana it is because sababni inni primary sourcein secondary source kanarra more reliability ta'uu danda'eef jedha. Sababni isaa maali? They are not nearer in time. They are not nearer in time and space to the event they describes. Kana jechuun sababni inni irra filatamaa ta'uu danda'eef primary sourcein secondary caalaa wanni filatamaa ta'eef secondary sourcein kun hanqinni isaa maali jechuudha. It is because they were not nearer in time and in space. Kun waan yeroo dhiyeenyaatii fi bakka dhiyoodhaa fi yeroo dhiyeenyaa wanta ta'e miti yookaan waan bakkaa fi yeroodhaa waliin itti dhiyaannee beekuu dandeenyu miti jechuudha. To the event they describe wanti inni ibsu jechuun waan sila abboota meeqa yookaan kallattiidhaan kan dhufe osoo hin taane kan daddabraa jijjiiramaa dhufedha jechuudha seenaarraa kan nu ga'e. They are second-hand published account about past event. They are secondary source jechuun they are second-hand published account about past event. Namticha lamaffaa yookaan nama lamaffaatiin kan duraa barraa'ee itti as dabree jira. Kun irra deebi'ee waan silaa fooyyessuu qabu fooyyessee waan godhe kan irra deebi'ee barreessee dokumentii san ichi kaa'uudha jechuudha. Past event waan silaa barraa'uu qabu sun kan irra deebi'ee fooyyessee barreessuudha. They are writing accounts produced long after the event has occurred. Wanti kun primary secondary source jechuudha dhiifama. Secondary source kan barraa'e waan taatee duraan ta'ee jiru sanirraa fagoo dhattee jechuudha. Irraa fagaateeti yookaan tartiibaan nama irraa kan isatti as dabree namni irra deebi'ee kan barreessuudha. Seenaa waan duraan dhageessanirraa jechuudha. They provided an interpretation of what happened. Providing an interpretation of what happened, why it happened, and how it happened, often based on primary source. Laala amma bakka kana kan sirriitti adda baasuun barbaachisu jechuudha. They providing an interpretation inni kun secondary source kun akka itti barraa'u jechuudha. Xiyyeeffannaa wanni itti kennamee barraa'u yookaan itti hiika itti kennu wanni barbaachisu asirratti of what happened maaltu ta'e yeroo dabre san keessa maaltu akka ta'e seenaarraa odeeffannee maal akka ta'e keenya why it happened maaliif akka ta'e wanni sun maaliif akka ta'e maaltu ta'e maaliif akka ta'e and how it happened akkamitti yoo wanni ta'e sun akkamitti ta'uu danda'a. Often based on primary source waan kana kan barreessinu primary source irra dhaabbanneeti. Example of secondary source are article, books, textbook, or historical textbook, biography, and published story or movie about historical event. Isaan kanneen fakkeenya secondary source jechuudha. Okay. The third source of history and the extra source of history oral data. Oral data jechuun maali? Oral data is also another type of source which help us to reconstruct a history of the certain society. Oral data wanta afaaniin dhaloota gara dhalootaatti daddabru jechuudha. Wanta akkuma aadaatti akkuma
jechama wayii akkuma geerarsa wayiitti afoolaan daddabru jechuudha. Oral daataan kan irraa walitti funaanamee source of history ta'uu danda'a jechuudha. Another type of the source which help us to reconstruct history of the certain society. Hawaasa murtaa'aa tokko irraa seenaa isaanii akkam akka ture geerarsa isaanii faalaallee waan silaa akka seenaatti waan himamaa jechuu akka afoolaatti waan isaan walii himan irra dhaabbanne hawaasni kun akkanaati jechuu kan dandeenyu jechuu seenaan isaanii. Oral sources are especially valuable to study and document the history of non-literate society. Oral sourcing kan inni irra xiyyeeffatu keessattuu kan irra xiyyeeffatu oral sourcing kun jechuudha. Valuable to study and document the history of non-literate society. Hawaasa xiyyeeffannaan isaa yoo keessattuu inni bakki irraa oral sourcing kun barbaachisaa ta'uu irraa walitti qabamuun kun barbaachisu documentii history warreen non-literate yookaan warreen barnoota hin qabne warri barnoota qabu yookaan warri baratan kan ta'an kan barreeffamaan yookaan waan barraa'ee akka barreeffamaatti kan walii dabarsan yoo ta'u kaan immoo afaanii walii dabarsaa jechuudha. Warri hin baranne yookaan warreen hin barreessine jechuudha. Afaanumaan afoola dhaloota dhalootatti akka afoolaa fakkeessanii kan daddabru jechuudha. Gaa'ee kun wanti gosa keessatti xiyyeeffannaan itti wanti jedhamu qabu. In many society, people transmit information from one generation to another. For example, through folk song and folk saying. This type of oral data is called oral tradition. In many society, hawaasa baay'ee keessatti wanni kun kan argamu jechuudha. Maal inni people transmit information from one generation to another. Hawaasni dhaloota dhala isaaniitiif jechuudha. Uummanni kanii fi afaaniin akka oduu durii akka hibbootti kan walii daddabarsanii jechuudha. Afaaniin gara ilmaan isaaniitti kaanis ilmaan akkasii dhaloota dhaloota akka walii daddabarsan jechuudha. Akkasii wal barsiisan kun oral daataa jalatti kan ramadamuu fi inni kunis oral traditionally kan jedhamu jechuudha. For example, fakkeenya isaa kunoo through folk song and folk saying kanneen akkanaa kana jechuudha. Kun example oral traditionality jechuudha. This type of oral data is called oral tradition. Kana jedhama jechuudha. People can also provide oral testimony or personal recollection of lived experience. Such source material is known as oral history. Kana jechuun uummanni kanneen maal godhuudha provide oral testimony haala silaa seenaa dhuunfaa isaanii kan barreessan seenaa namummaa jechuudha dhuunfaa nama tokkoo kan barraa'u of lived and experience muuxannoo jireenya isaa keessatti irra dabre waan silaa isa mudannoo fi muuxannoo isaa jechuudha. Kana hunda kan barraa'u kunis maal jalatti kan ramadamu such source material is known as oral history. Oral history jedhameeti kan beekamu. Wanti kun akka jireenya namni tokko ta'ee dabre irra deebi'anii abaluu akkana ta'e akkas ta'e yaani walii kaa'uun maal jedhama oral history jechuudhaan kan beekamu jechuudha. For the history of Ethiopia and the whole history seenaa Itoophiyaatiif seenaa gaanfa Afrikaatiif historian use a combination of source or describe above. Maddoota sadeen asii walitti ibsine kana kan irra dhaabbachuudhaan kan barreeffame jechuudha. Histiriin Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan irra dhaabbatamee barraa'e jara sadeen kana walitti makameeti kan irraa barraa'e. Primary source have to be confirmed for their originality and authenticity. Because sometimes primary source like letter may be forged.
Secondary sources have to be examined for the reliability of their reconstruction. Oral data may lose its originality and authenticity due to distortion throughout time. Therefore, it should be cross-checked with their source, such as writing document to determine its veracity and authenticity. Egaa kun walitti cunfamee waan kaa'ame jechuudha. Kana akkanumaan qabattee kan dandeessamu jechuudha.